amma kiyya akkanatti barreeffadheen jira kunoo akkasitti barreeffadheen jira kana gurraattii tuqaa kana isii akkana xuxxanii kunoo chaatanii akkanatti sirreeffachuu hin dandeessani. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shama harka fuune undumti keessa warri YouTube irra dalagdanu warri YouTube irra dalagu afedhi video ijoollee keenya hedduu ilaalaan ture dabalatan har'a wanni isiniif qabadha dura gada boodaatti barumsa isin barsiisu thumbnail jechuun waan fuula YouTube irra taa'u sana qullaa jira videoon ijoollee keenya hedduun qullaa jira qullaa godhaatani video yoo qullaa taa'e namni isin ilaalu fuula irratti waan sana hojjetachuun barreeffama fuula irratti sana bareechanii akkas gochuun isin qobaatti hojjetamti ifaaja barbaaddi isii hojjetachuun waan hedduu baro tokkoffaa view namni dhaqee ilaaluudhaaf nama harkisa lammaffaa immoo YouTubein abbaa YouTube ta'uudhuma iyyuu ni beeka verify gooteeti godhatta YouTube studio keessatti jechuudha. Kana isin agarsiisa akkaataa isin uffatatti godhatan YouTubein ijoollee keenya hedduun qullaa jira. Dabalataan warri YouTube irra dalaguudhaaf fedhii qabdan warri hin dhufne ammallee kottaa gara YouTube kottaa anatti isiniin jedhe. Maallaqa YouTube ni kenna. Maallaqa isiniif kenna YouTube. Wama xiqqooti isiniif lakkaa. View arrafaa YouTube irratti view hedduu ni argattu. Maali akkamitti argattu isinii himuam? TikTok irraa video yoo funaantani karaa an kaleessa upload godhaa jedheen karaa Google keessaa yoo upload gootani copyrightiin abada YouTube keessatti darbuu hin danda'u. Abadan yoo copyright qabaate diimaa isinitti bobeessaa irraa deebitani. Achirratti akkasin murtanii dabarsita akkasin keessaa murtanu qobaatti keessaa bakka sana isinitti akeeka isin agarsiisa. Garuu immoo yoo amman video sana waraabutti warra copyright isirratti dhufe irraa deebi'aa duddubbatti irraa deebi'aa. Isiniif galee dabalatan YouTubein maallaqa isiniif kaffala dhugaa rabbi isiniif kaffala ifaaja wanna bakka biraa Facebook irratti umrii yeroo keessan fixurraa YouTube irratti isiniif kaffala maali tokkoffaa wanni isin YouTube irratti eeggachuu qabda wanni guddaan maaluyyuu dalaga tokkoffaa nama hin kijibina nama kijibuun bu'aa isaa maal har'a yoon isin kijibee view miliyoona tokko argadhe doolaara 2,000 argadhe bor hin jiru baada bukra boriin booda hin jiru bas an kasaare maaliif mucaansin ni soba jennaan namni si baqata abadan hin sobin abadan namni miliyoona silaalura namni 10 dhibbi tokko silaalaan walitti daamtee dooraa akka argachuu si wayya hubattanii inni dabalataa immoo waan tokko yoo barsiiftan ta'ee yoo waan tokko hojjettan ta'e waan namaaf hin galle tokko hojjetina abadan itti ifaaja isa silaa har'a gadhiiftan bor iftaan gadhiisaa malee waan namaa hin galle tokko hin gadhiisina abadan waan namaa galu akkaataa namni beekamoo hin itti dhiphadhaati. Namni kun ilaalaara moo argaan jiru itti galeeraaf moo hin galleef wanni isin hojjettan sun itti mul'ataara moo mul'ataan jiru otoo viidiyoo sana hin gadhiisiniin eessattuu haa ta'u itti yaadaa itti cinqamaati gadhiisaa amma akkaataa YouTube irratti guddatan isinii himaan jiraan itti yaadaa itti cinqamaati gadhiisaa anamma viidiyoo meeqa faa gadhiise kee hin guba maaliif viiyoo hedduu argadhee kee hin guba sun dirqama seera YouTube keessatti mee amma gaalaarii keesseen isin agarsiisa amma kiyya akkanatti barreeffadheen jira kunoo akkasitti barreeffadheen jira akkuma argaa jirtan waan kana barreeffachuu baannaan seera YouTube keessatti wanni kun dirqama viidiyoon keessan hin bareedu kanaafuu aappii Pixel kana keessa seentanii kunoo aappii kana ni beektan jedhee yaada akkaataa sirreeffattan isin agarsiisa amma kana sirreeffadheen jiraan kan sirreeffadheen jiraan nan balleessa amma akkanatti isiniin dhufu isinii amma deebi'eetuma isin agarsiisa keesseenna amma akkanatti guddatee isinii dhufa miti tuqaa sadii kana xuxxanii sana booda bakka image jechu kana akkas yoo xuxxanii akkanatti isinii fida miti wanna gurraattii tuqaa kana isii akkana xuxxanii kunoo channel YouTube thumbnail isii jettu kana akka rukuttani sana booda okeetti gootan amma akkanatti isinii fideera kanaafuu eda'uu guddaa olii kana akkana rukuttanii bakkuma eda'uu guddaa kana erga rukuttanii kaatanii akkeessatti gaalaa waa hedduu isin barbaada yoo gaalaarii keessaa nan fidadha jettanii bakka gaalaarii foormi jettu kana fidhattaniitiyyee waan jala dudduubatti godhachuudha jettan fidattanii fakkeenyaaf waan jaleetti godhachuudha jettanii yoo immoo isa dhiiftanii asirratti immoo ol deebitanii amma isii kana rukuttaniitiyyee bakka sheeppii jedhu kana waggaa tokkoof cuqaaftaniitiyyee seentanii akkanatti rukuttanii akkanatti isinii fida yoo Gizaa kanti isinii fide akkana guddifattanii kunoo akkasuma jalee makana tu bakka biraa hin seenin jechuudha. Jaleedhuma kana akkana ol harkiftanii yoo fetan diimaa irra kaa'attanii yoo fetan adii bifa fetan irra kaa'attanii amma kanatti dhiifadha. Sana booda raayitii akkanatti itti gootanii. Ifa isiniif ta'e akkanatti nu sirraatee jira miti sirratti godhatee baay'ee. Sana booda ammas eda'uu kana xuxxanii bakka tiikistii kana xuxxanii amma isini isii qararree macarrashaa oliirra jirtu akkana xuxxanii amma
Sana booda erga kana tuttanii kaatanii dakatti qubee A jira. Qubee A kana tuttanii A guddaa kana tuttanii. Sana booda idiiti siyettu asirratti isinii baasaa isii tuttanii. Kana irraa akkas harkaan qabdanii irraa balleessitanii amma YouTube copyright jedheera amma fakkeenyuma fakkeenya isin agarsiisaara. Sana booda akka ta'e godhanii akkana harkaan barreeffatanii amma itti deebitanii bakka kana tuttanii ammas bakka qalamii kana tuttanii akkana irraa balleessitanii riyooshaa fi akkatti barreeffatanii amma barreeffatanii ittugaa ifa isiniif ta'e bulaakoo gizee akkatti barreeffatan hokkeetti gootanii akkana achi seenu sana booda akkana godhattanii amma gaa harkaan barreeffattan akkanatti akkanatti jira miti akkana harkiftanii bakka taa guddaaf taa xiqqaa haa jirtu isii qabdanii akkana guddifattan barreeffama keessan akkana guddifattanii isa olii kanas akkana guddifattanii akkanatti guddifattanii akka feetan isintu haga feetan guddifattanii baay'ee sana booda immoo kun akkana taa'u barreeffama kana yoo bareechuudha jettan immoo ituma qubee aarra jiru asii akkana harkiftanii akkana harkiftanii bakka kam tuttani kunoo asitti A xiqqaa fi A fi baa jirti A fi baa rukuttanii kunoo isuma jalqabarra jiru barreeffama gurraacha kana irra kaa'attanii isin bakka feetan irra kaa'attanii gaara okkeetti gootanii asii kaatanii immoo baa guddaa kana tuttanii barreeffama baa guddaa gara bitaa jiru kana akkana rukuttanii isinii guddateera yoo jallisuu feetan akkanatti jalliftanii yoo jalaa waa sarruu feetan isii bakka rukuttanii yoo immoo hundaa balleessuu feetan isii kana rukuttanii furdinuma isaa qofatti dhiiftan akkanatti sana booda akkanarraa itti godhattanii ifa isinii ta'ee sana booda akkana buttanii kunoo wantatti geengoo adii qabdu kan akkana tuttanii kana keessaa jala isin sirreeffattanii waan kana keessa gallaan akkanatti itti babbareeffattanii jechuudha. Sana booda akkanatti babbareeffattanii kaatanii amma suuraa tokko fideen isin agarsiisa. Eda'uu kuma gubbaa kanan tuqaa sana booda from gallery jettu kanan tuqaa sana booda akkanatti nuuf fideera miti amma fakkeenyaaf biddeena kana irraa godhuun jedhaan achitti. Gadin qaba raayitii irratti godha selektii jettu gaaraa kana tuttanii. Sana booda gizeen akkanatti dhufe yoo xiqqeessuu feetan akkana gootanii hamma biddeenaa qofa yoo feetan akkanatti godhattanii akka feetanii kana sirreeffattanii kana booda raayitii irratti gootan amma dhufeera miti isa adii battee kana qabee akkana godhee xiqqeessitan akkana buta akkana fidee akkana barreeffama kana jala gad dabarsee isa immoo akkanatti godhee yoo harkisuu fedhe akkanatti fakkeenyaaf harkisa akkanatti harkisuu nan danda'a. Argitanii akkanatti sirreeffachuu hin dandeessanii. Amma gaa sirreeffattanii itti jennu akkanatti gaa isin kana keessuutumaan sirreeffattanii an amma viidiyoo isinitti dheerate hin jarjare. Sana booda ol harkiftanii bakka mallattoo reediyoo kanatti fakkaatu hin mallattooma kana bakka xiyyaatti qabe akkana rukuttani. Sana booda seefii siyattu galjalee gama jalee kana tuttanii gizeen akkanatti isinii dhufee gama bitaa kana tuttanii seef akka gootani bakka sheerii hin tuttanu isinii bu'ee jira amma. Gaalaarii keessa dhaqeen isin agarsiisa. Gaalaarii keessa wagga seenne kunoo biddeena sanaa wajjin akkuma argaa jirtan bu'ee jira sirrii ta'ee jira jechuudha. Barumsi keenya har'aaf akkana fakkaata. Gaafilee waa YouTube irratti yoo qabdan dabaladhaa.